الشماء أركفوني أكم جرتو رفتوتا في كبجمتو تماتي إسناتو نغا كيساني بكا جرتاني تنغا ربي سني فبايتو أكم جرتو نغا كيساني نتنغا ربي نغلناغو والمان جروف جرينيا في عمال فكاتي جواتو ربي ناغلتو كنو يونا جينيرا غلني سافتو جنة أرى قرطمي نجدة قرطمي روزي وجن كنا قرطمي ورا كان وجن ميتنا تليادا وجن قبي سنا وجن نيان نسنين جنة أفيرم تاني تقطع كذا سنين جلا كنا قرطمي رومي جنو على كنان كذا هاري تكيسا سقني باس نميت جنا بشان باي تكيسا قل سيبني على كنان كيسا صوبني كذا هاري يومي جنا ماله كما بيتاني نجوفتي كنا كنا فكاتا yeroo bishaan keessaa baatu dhiiga achi keessatti kan tartu haala kanaan yoo sirriitti itti baasnee miiccine nyaati isaa baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf taanaan qurxummii bakkeedhaa bitamee dhufu guyyaa tokko nyaadheen beeku osoo bakkeetti hojjetamee dhufu jechuudha. Gaafa laalan baay'ee bareeda barbarreetti godhanii akka gaariitti hojjetamee dhufa garuu gaafa nyaachuu jedhanii waan mucucaatu dhiiga ishee wayiinitti fakkaata. Waan mucucaatu wayiitirra jira. Kanaafuu gabuu guyyaa 9 bulee nyaadhu. Yeroo akka kanatti ofii koo miiccee manatti gaafan hojjedhu gammachuun nyaannaa jedhama. Haala kanaan loomii baqassanee viidiyoo gabaabsuu fedheen achitti dhaabe. akkasittiin loomii ashaboo sirriitti itti cuunfee ashaboodhaan zabazzafee sa'aatii walakkaa fi isaa ol yoo ta'e ashaboon sunii fi loomiin kun keessa isaa lallita. Dhiiga keessatti haftuu qoshaashaa ishee keessatti hafu hundumaa loomii fi ashaboon keessaa ba'a jechuudha. akkasittiin bakka isaatti keessa isaatti ashaboo sirriitti naqee akkasitti tursee keessaa bishaaniin hundaganaa laqallaqee qoorseen qamamiidhaan sukkuumee xabbasaa jechuudha. Ammaaf kana fakkaata. Turtiin keessan nurraa haa ta'u isiniin jedha uummata jaalala. Laayikii subscribe gochuun maatii ta'uun dagatina isiniin nu jajjabeessuu qofadha kan isinirraa eegamu. Kana fakkaata.
amma laqallaqamee amma inni qoorutti kanarra kaa'een jira. Asitti shunkurtii, kaarotii, dinnicha, qaaraa ruumii, qullubbii daakamaa fi qimamoota kana abuubbii ija isaan fayyadama. Daakamaan fayyadamu. Asitti timaatimii qopheessadheera. Asimmoo ruuzii. Warra kana fakkaatu warreen ittiin hojjechuuf jedhu jechuudha. Ruuzii kana zafazzafee ashaboo fi miicakee ashaboo fi kaliidhaan zafazzafee jira. Kalii hojjettoo yookaan immoo qomxaattee kanaan zafazzafamee jira. Kunoo kana fakkaata arginni qooree kee qimamoota kana qopheessadheen jira. Qimamiin kun qimamii kan qurxummii qobaattee jira. Kamunii, filfila aswadii, kaarii, sabaa baaraatii, zinjibila, barbaree isa gubuu yookaan faabirikaa jedhu jirri. Warra kana ashaboo hundumaa walitti nannaqee filfila aswadii qaba jedheera. Sirriitti keessa isaa irra isaatti sirriitti wal nyaachisee itti susukkuume keen daqiiqaa muraasa turseen isa booddee xabbasa jechuudha. Kun amma haala kanaan akkasitti walitti mammakeen jira. Keessatti gaafa ilaalan na nyaadhu jedha. Miiccameera sirriitti. Zafazzafameera loomiin. Qimamii akkasitti gaafa argatu. Yeroo xabbasan illee ajaansaa hafee hin urga'a. Keessatti quba keenya gidduutti ishine. Maxbashaan koo gabaabduu gatii taateefini iddoo lamatti murmure. Kana fakkaata maashaallah. Kun asitti zayitiin danfeera. Asitti immoo ruuziin affeela. Asittis kunoo distiin qophaa'eera ruuzii akulaallaa qulleetti kan ruuziin asirratti hojjedha shunkurtii.
akkuma argitan shunkurtiin isaas dinnichis kaarotiin hunduma isaa akkasitiin murmure kuubii yookaan roogarfeen zibdaan fayyadama zayitii miti. Qamamis qamamii daakuu waan tokkoon fayyadamu qamamii zayita isaan fayyadame. Akkasumas immoo ruuzii kana gaafa affeelu ruuzii daqiiqaa 15 caalaan affeelle yaani xiqqooma ishee akka inni laafu malee baay'ee bisheessuun barbaadu maaliif qulleetti kana wajjin bisheessuu barbaada. Asitti maajiitti dabaleen kee shunkurtii yeroo nakulaallee kee ergi shunkurtiin bishaate dinnichaa fi kaarotii fi shunkurtii walitti nakulaallee dinnichaa fi qaaraa wal faana itti naqee timaatimii kunoo qullubbii qamamootan qopheessadhe sumarratti naqee qamamii fayyadamee maajii maraqiidha kanaa achi ija kamunii gunda barbaree eelii fi qarfaa ammas immoo waraqaa gaalee yookaan baala baarzaafiidha. Kana achi qurunfudiidha siniin jedha waan biraa keessaa qullubbii fi kuzbaraan fayyadame immoo ammas kanuma kalaas ashaboo xiqqootti naqeera. Kunoonni marsaa jalqabaa beera akkasittiin tabbasame. Ruuzii kun affeelaan jira asirratti xiqqoo kalarii